Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoo tokko. Ameen. Nuuf as jiraachuun baheessa. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Durboo Maariyaam bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haadha qabu jecha akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoof haa galatoomaa nagaa kooti. Baga guyyaa kabajamaaf jaalatamaa guyyaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tulluu Taaboor irratti waaqummaa isaa mul'ise, tulluu Taaboor irratti ifa guddaadhaan kabaja isaa guyyaatti mul'ise, guyyaa kabajamaaf jaalatamaa kanaan baga geessanii baga nagumaan geenye. Egaa araarsummaan haadha keenya qulqulleettii Durboo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, jaalalli duukaa bu'ootaa, kadhannaan abboota keenya tolootaa, wareegamtootaa bakka jirtanitti hunduma keessan faana haa ta'u, hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kana akkuma yeroo seensa koo akkuma dubbadhe abeetu በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው. Egaa nuuf as jiraachuun baheessa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 gubbaarratti kan barreeffamedha jechaadha. Jecha kana kan dubbate qulqullicha Phexrosidha. Kan inni dubbateefis Kiristoos gooftaa keenyaaf jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gara barumsa kootti osoo hin goriini guyyaa har'aa kana kabaja ayyaana Dabra Taaboor yookaan Tulluu Taaboor irratti guyyaa ifa isaa mul'ise kabaja ayyaana buhee manni amantaa keenya waggaa waggaadhaan ni kabajji. Kanaafiyyuu mana amantaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisi mana amantichaarraa kabaja ayyaanichaa yoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedha isaa ta'e haalli yoof nuu mijate tamsaasa kallattiidhaan isin bira geenya hundumti keessanuu sanbeetuubii sa'aatii Itoophiyaa akka sa'aatii Itoophiyaatti sa'aatii 11 walakkaarraa kaastanii tamsaasa kallattii waan asitti ta'u faarfannaa barnoota wangeelaas wantoota adda addaa isin biraan gahuu ni yaalla. Kanaafiyyuu irratti argamaati. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Warroonni yuutuubii kanas sabskraayibii godhe sabskraayibii godhaa jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessanuu namoonni yuutuubii kana laaltan baay'eedha jechaadha. Sabskraayibii ishii jettuu fi laayikii ishii jettu kan tuqxan garuu muraasadha jechaadha. Kanaafiyyuu yaada keessan waan itti daballu waan irraa hir'isinillee haala kanaan nu dhiyeessaa jettanii yaada keessanillee koomentii irratti barreessuu qabdu, wal jajjabeessuu qabna jechaadha. Laaluu qofaa miti akkuma laaluuf seentaniin laayikii kan jettu tuqaa sabskraayib kan jedhu tuqaa jechaadha. Yoo isin sabskraayib gootan tajaajilli kun gara fuulduraatti hin bal'ata jechaadha. Miseensa ni horanna. Nutis illee isinitti ni gammanna jechaadha. Yeroo isin nu hordoftanii laayikiis gochuu hin dagatinaa jechaadha. Maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Ilaaluu qofaa miti wantoota kanas illee nuuf raawwadhaa jechuun ergaa keenya isinii dabarsina. Kanaafiyyuu har'a gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu bu'uurri barnoota keenya har'aa kana kan nuti ilaallu egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tulluu Taaboor gubbaarratti kabaja isaa mul'iseera. Guyyaa har'aa kana hundi keenya iyyuu ni yaaddanna. Kanaafiyyuu icciitii isaa ni ilaalla jechaadha. Eeliyaasii fi Musee maaliif bakka jireenyaa fi bakka du'aa saboota warroota du'anii fi warroota hin duune keessaa Eeliyaasii fi Musee fide. Kana malee immoo Phexrosii fi Yohaannisis illee gara Tulluu Taaboor irratti baaseera. Kana malee akka Itoophiyaatti nuti durii kaasneet jechaadha. Daabboonni tolfamaa bixxilleen jechaadha. Kana malee immoo siree yookaan immoo daasii kan jedhamu manni mukarraa baalarraa ni ijaarama. Qanceen ni tokka'a. Daamotii yookaan chiibboon ni qabata. Hiika isaa kana faallee wajjin laallaa. Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u Hafuurri Qulqulluu icciitii isaa ibsee nu barsiisu jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barumsa kanaa jalqaba bu'uura barumsa kanaa kan argannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irrattidha. Yesuus eenyudha kan jedhu kutaa tokkoffaa irratti yuutuubii kanaan barnoota dabarsineerra. Isa seeraanis dhaggeeffachuu ni dandeessu. Amma gaggabaaseen bira darba. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti maal jedha seetanii? Kiristoos mandara Qisaariyaa Filiiphoos yeroo gahuutti gara barattoota isaatti garagaree ilma namaatiin eenyu jedhanii waamu jedhee gaafate. Yeroo kana yaa gooftaa keenya yaa barsiisaa keenya kaan Musee siin jedha, kaan Eeliyaas siin jedha, kaan Yohaannis isa cuuphaadha jedha, kaan immoo raajota keessaa isa tokkodha siin jedhu. Kanaafiyyuu namoonni yaada garagaraa siif qabu jedhanii. Yeroo kana isinoo nafaana kan ooltan barumsa sagalee koo jecha sagalee koo kan dhageessan bakka nani bulu kan bultan kan nafaana deemtan kun anaan eenyu jettanii waamtu. Yeroo jedhuun Simoon Phexros bakka jiru ka'eetii ati masii jiraataa ilma Waaqayyooti jedheen. Ati masii isa jiraataa ilma Waaqayyoo Waaqayyodha jedheen jecha. Yeroo kana yaa Phexros ilma Yoonaa jecha kana kan siif ibsee hojii foonii osoo hin taane
hojii hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu abbaa koo samii irra isa jirutti si ibsi. Ati kattaadha, ati kattaan sochoonidha. Kattaa koo kanarratti mana koo nan ijaara. Humni Si'ool, humni diinaa ishii sochoosuu hin danda'u jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiif waadaa kana galeera jechaadha. Kana malee Phexros ati kattaadha. Kana malee ati samiirratti kaniite lafarratti kaniite samiirratti hidhamaata. Lafarrattis kaniite samiirratti hiikamaata. Furtuu mootummaa Waaqayyoo nama gashu kunoo siif kenneera jedhe Phexrosiif kabaja guddaa kana kenneef jechaadha. Kanaafiyyuu Phexros luba waan ta'eef abboonni keenya luboonni Phexros irraa ka'anii hanga amma jiranitti lafarratti yoo hidhan samiirratti ni hidhama. Lafarrattis yoo hiikan samiirratti ni hiikama. Kanaaf Ortodoksii Tawaahidoon dogongorree sun ta'an abboota keenyatti gaabbii gallee nu hiikaa kan jennuuf jechaadha. Sababa kanaan erga kana hubatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni kan isaan jedhan Eeliyaas, Musee, raajota keessaa isa tokko, Yohaannis Cuuphaa waan jedhaniif Kiristoos immoo waaqa isaanillee akka ta'e mul'isuuf Phexros, Yohaannisiif Yaaqoob qabatee guyyaa 6 booda jedha. Guyyaa 6 booda gara Tulluu Taaboor irratti bahee. Tulluu Taaboor sun irrattis akkuma baheen jechaan wangeela Maatiyos 17 irratti ni arganna. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon kitaaba qulqulluun ishee 81dha. Afaan Oromoodhaan immoo 81 hin jiru jechaadha. Kan jiru afaan Amaariffaatiin. Afaan Amaariffaatiin wangeelli 81 isa sirriidha. Inni kun isa sirriidha jechaadha. Isarraa Amaariffaan sinii dubbiseen gara afaan Oromootti sinii ka jechaadha. ከስድስት ቀንም በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን ያዕቆብንና ወንድሙ ዮሐንስን ይዞ ለብቻቸው ወደ ረጅም ተራራ ወጣቸው። መልኩም በፊታቸው ተለወጠ፣ ፊቱም እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ። እነሆ ሙሴና ኤልያስ ከእርሱ ጋር ሲነጋገሩ ታያቸው። ጴጥሮስም መልሶ ጌታችን ኢየሱስን አቤቱ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው። ብትወድስ 3 ቤቶችን በዚህ እንስራ፣ አንዱን ለአንተ፣ አንዱንም ለሙሴ፣ አንዱን ለኤልያስ አለው። እርሱም ገና ይህ ሲናገር ብሩህ ደመና መጥቶ ጋረዳቸው። እነሆ ከደመናው ውስጥም የሚወደው በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት የሚል ቃልም መጣ። ኤጋ ኢጃጅች ሳቲፍ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ kan kabajame nuuf haa ta'u. Guyyaa 6 booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa keessaa nama 3 Phexros, Yohaannis, Yaaqoob qabatee gara tulluu guddaatti ba'e, gara tulluu Taaboritti. Yeroo kana akkuma tulluu sunitti bahetti bifni isaallee ni jijjiirame, uffata adii uffate, fuulli isaa ifa aduu caala ife. Yeroo kana Phexros, Yohaannis, Yaaqoob fuuldura isaa isa ilaaluu dadhabanii kufanii. San booda Yohaannisii fi Phexros akkasumas Yaaqoob gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Musee fi Eeliyaas faana yeroo odeessu argani. Yeroo kana Phexros maal jedhe? Yoo jaalatte yaa gooftaa koo asitti mana ni ijaarra, mana 3 ni ijaarra, tokko siif, tokko Musee, tokko Eeliyaasiif yoo jaalatte nuuf as jiraachuun baheessa jedhee itti dubbate jechaadha. Maatii Waaqayyo ilaala. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu shakkitoonni waan hedduu kaasu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif Tulluu Taaboor dhufe yoo jenne namoonni isaan maal jechaa turani? Eeliyaasidha, Museedha, Yohaannis Cuuphaadha, raajota isaan kan birooti jedhanii waan waamaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo saboota jiraattota jedhaman bakka Eeliyaas jiru jechaadha. Biheera Heewaan warroota jedhaman keessaa Eeliyaasin fide, biheera Mootaaniirraa immoo Museedhaan fide jechaadha. Maal jechuu barbaadeeti? Ani waaqa warra jiraniitis waaqa warra du'aniitis jechuu yeroo barbaadu isaaniin fide jechaadha. Kana malee immoo raajiin gara fuulduraatti dubbatamu yoo Eeliyaasis yoo Museenis ni jiru, inni Museedha, inni Eeliyaas waan jedhaniif Musee fi Eeliyaasiin bakka jiraattotaarraa bakka warra du'aniirraa ragaadhaaf kaa'e jechaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif? Waaqa warra jiraataa ta'uusaa, waaqa warra du'anii irrattis waaqummaa akka qabu mul'isuuf Musee fi Eeliyaasiin filate jechaadha. Inni gara biraa immoo guyyaa har'aa kana jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa sirriitti guyyaatti mul'iseedha jechaadha. Kutaa lammaffaa Yesuus eenyudha barnoota jedhu walitti deebina jechaadha. Waa'ee waaqummaa Kiristoos kanaan wal qabsiisne kutaa tokkoffaa isaa gadi fageenyaan waa'ee kana barsiisne irra waan ta'eef kutaa tokkoffaa Yesuus eenyudha jedhu YouTube kana jalaa argachuu ni dandeessu jechaadha. Inni bu'uurri guyyaa har'aa maaliif akka kabaju? Buheen maaliif akka kabajamu? Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Tulluu Taaboor irratti ifa isaa waan mul'iseef nuti kabajnaa jechaadha. Inni lammaffaan immoo
Inni lammaffaan immoo guyyaa har'aa nuti kan kabajnu keessaa wantoota garaagaraatu jira jechaadha. Akkuma mata duree irratti dubbanne daabboon ni tolfamaa, manni ni ijaaramaa, qanceen ni tokka'a, ibiddis ni qabata yookaan daamotiin ni jira jechaadha. Inni kun maalidha? Hiika isaa ilaallee barnoota keenya golabna jechaadha. Daabboon kan inni tolfamuu fi yeroo sunitti tulluu Taaboor jalatti ijoolleen hedduun horii ni eegu ture jechaadha. Yeroo isaan horii eeganitti tulluu Taaboor gubbaatti ifa guddaatu ta'e jechaadha. Ijoolleen kun ifa kana arganii gara ifichaa deemanii halkan amma dukkanaa'utti isaan homaa nagarre ture jechaadha. Ifa sun bichaadha waan ta'eef naannoo sun ifaan waan guutameef ijoolleen ganaa hin galgaloofne jedhanii horii eegu ture jechaadha. Naannoon Taaboor sun ifaan guutame waan ta'eef yeroo kana maatiin isaanii ijoolleen keenya beelahaniiru, ijoolleen keenya eessatti badan jedhanii ibsaallee qabatanii harka isaaniitti ibsaa qabatanii gara ijoollee isaaniitti bixxillee yookaan daabboo nuti har'a toshinu kana qabatanii gara ijoollee waan dhufaniif manni amantaa keenya kana bu'uura godhachuudhaan sababa godhachuudhaan daabboon tolfama jechaadha. Inni kan biraa qanceen kan tokko immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo kabaja isaa mul'isu tulluu Taaboor irratti yeroo mul'atu sun balaqqeesni samiirraa qaqawweesni samiirraa waan tokka'eef isaan fakkeeffamaa jechaadha. Inni kun immoo inni daamotiin yookaan ibiddi qabatamu sun immoo daamotii ibsaa qabannee yeroo deemnu immoo maatii ijoollee ibsaa harkatti qabatanii fi kana malee ifa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ife sun ifni isarraa mul'ate sun isa kanaan fakkeeffama jechaadha. Inni gara biraa immoo manni ijaaramu sun immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irratti maal jedhe Phexros? Yaa Waaqayyo yoo jaalatte asitti mana sadii ijaarraa, tokko siif, tokko Musee, tokko immoo Eeliyaasiif ijaarraa. Nuti immoo as jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Kanaan fakkeeffama jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyo nuuf as jiraachuun gaariidha akkuma jedhe nuuf mana Waaqayyo keessa jiraachuun gaariidha jechaadha. Mana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin bu'uuressee nuuf kenne keessa jiraachuun gaariidha. Namoonni hedduun bahaniiru, bahaas jiru. Garuu mana kana kan caalu hin jiru waan ta'eef mana Kiristoos nuuf kenne keessa jiraachuun nuuf baheessa. Mana Kiristoos keessatti nu uume, keessatti mucummaa isaa arganne achi keessa jiraannee mootummaa isaa dhaaluu qabna jechaadha. Egaa walumaa galatti icciitiin Dabra Taaboor gabaabumatti kana fakkaata jechaadha malee manni amantaa keenya cal jettee miti haala kanaan kan kabajju. Kanaafiyyuu maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu baga irra deebiidhaan baga ayyaana guddaa kanaan isin gahe jecha akkuma isiniif ibsee tamsaasa kallattii yoo Waaqayyo jedhee sa'aatii booda isinii dabarsina. Sa'aatii 11 kaasee sa'aatii 11 walakkaa sa'aatii Itoophiyaatii kaasee jechaadha. Waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa nuuf haa eebbisu. Ijoollee Itoophiyaa biyya garaagaraa jiran, biyya alaas biyya keessaas jiran Waaqayyo haa eebbisu. Jaalala tokkummaa nuuf haa baay'isu. Biyyi keenya nagaa nuuf haa taatu. Kan dhukkubsatan nuuf haa fayyisu. Kan bakka adda addaatti rakkachaa jiran rakkina keessaa, kan dhiphatan dhiphina keessaa nuuf haa baasu. Waaqayyo bifa ija jaalalaa isaatiin nu haa laalu. Araarsummaan haadha keenya, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Galanni Waaqayyoof wasbaata Lexiyaabiheer.